ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ሰገሌ ሞቱማ ዋቀዮ የዋቀዮ ጎፍታ ኬኛ ሰገሌ ኬ ወንጌለ ማቴዎስ እራ ከነርገሜ አትኑፍ ኤብሲ ገለኒ ከንኬቲ ሰሚዳፍ ለፈረት በረበራቲን አሜን። ወንጌለ ማቴዎስ ቁልቁሉ በቆና ኩዳ አፉር ለኮብሳ ድደሚ አፉሪቲ ሃንገ ለኮብሳ ሶዶሚ ሰዲኢቲ ያበልቺ ገሩ ኩኖ ቀርቀራ ገላና ዳበቴ ቱሬ ቡፈተ ያበላ ኢራስሞ በቆና ድደሚሸን ፈጋቴቱ ቱሬ ዳ ቅሌንሳ ሰነራቲ ከንከዬ ቅሌንሳ ኢሰይራሴ halkan keessa sa'aatii afuritti ኢየሱስ ክርስቶስ ገላነረ ኢዴማ gara isaaniitti dhufe duka bu'oonni isaas yeroonni galaanarra deemaa gara isaaniitti dhufu arganii ekeraa waan arge isaanitti fakkaatee ni na'ani ni rifatanis surraa waaqummaa isaa irraan kan ka'es ni iyyani yeroodhuma sanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos anaadha amanaa hin sodaatinaa jedhee isaanitti dubbate Phexros deebisee maaloo yoo si taate galaanarra kanarra deemee gara kee akkan dhufuuf na ajajii ittiin jedhe innis immoo yemmusuma deebisee kottu jedheen Phexrosis immoo yaabala sanarraa bu'ee gara gooftaa Yesuus Kiristoositti bishaan irra adeemee gara isaatti siqe yerooma sanatti dhaan galaanaa sunis baay'ee cimee yaaballi raafamaa waan tureef ni sodaate gadi liqimsamuus jalqabe yaa gooftaa na oolchi jedhee gara isaatti iyye yeroodhuma sanatti gooftaan Yesuus Kiristoos harka isaa diriirsee isa qabeeti amantiin kee kan irrate maaliif shakkitee isaan jedhe gara yaabala sanaa irrattis yeroo deemu qilleensi sun calluma jedhe
yeroo sanatti tasgabbiinis ni ta'e. Markaba keessa yaabala keessa warri jiranis hundumti isaanii dhugumaa kun ilma Waaqayyooti jedhanii isaaf sagadani. Samiif lafti ni darbaa, sagaleen koo garuu bara baraan hin darbu jedhe Gooftaan duuka bu'oota isaatiin. ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታነ መሳልስት ዕለተ ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናቡ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለ ጸጋው ለእግዚአብሔር የሃሉ ምስለክሙ ስለ መንፈስከ ኩትዎ ለአምላክነ ይደሉ እግዚኦ ንወድሰከ እግዚኦ ለዓለመ ዓለም አሜን 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 ወረጀነ አሜን ሰኑት ጀነ ከደና ኬኘ ኑፈ ፍደቱ አሜን 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 ወረንጀነ ገራሚነ ስላሴት ኑፈ ዴቢሱ waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kadhaa keenya hundumaa fuula isaa duratti nuuf haa fudhatu. Dhibee addunyaatti dhufee jiru kanas waaqayyo addunyaa kanarraa akka nuu deebisu. Balaasaa gara nageenyaatti dheekkamsasaa gara araaraatti akka nuu deebisu. Fiyyamasaaf jaalalasaa qulqulluu nuuf haa ta'u. Dhibee kanaan biyya miidhamaa jiran waaqayyo akka nuu gargaaru. Dhibee kanaan kan qabaman waaqayyo akka nuu fayyisu. Waaqayyo namoota keenya dhibee kanarraa akka nuuf eegu. Du'a garmalee dhukkuba baraa waaqayyo akka biyya keenyarraa fageessu. Iyyamasaaf jaalalasaa qulqulluu nuuf haa ta'u. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhibee kana biyya keenyarraati fageesse.
biyya keenyaaf nagaa faraara isaa akka nuu buusu kadhannaa keenya hundumaa fuula isaa duratti akka nuu fudhatuu fi yaa abbaa keenyaa jennee waaqayyoon kadhannu. Yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galateeffamu. Mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samiirratti akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenya har'aa nuuf kenni. Yakkaa keenyaas nuuf dhiisi. Nutis immoo kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nun galchini. Hamaarraa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyu humnis galannis bara baraatiin amiin. Yaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin yaa giiftii keenya dubaroo Maariyaam nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodha foon keetiinis dubaroodha. Yaa haadha Waaqayyoo wali nagaan siif haa ta'u. Ati dubartootarraa fo'amtee kan eebbifamteedha. Firiin gadameessa keetis kan eebbifameedha. Kennaan kan guutamte gammadi. Waaqayyoo si wajjin jira jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa araaraaf dhiifama nuuf kadhadhu. Cubbuu keenya nuuf haa dhiisu hanga bara baraatti amiin. Boquu keenya gadi haa qabannu cubbuu keenya waaqayyotti haa himannu. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hangafa lubootaa kan ta'ani duuka bu'oota isaatiif aangoo lubummaa kan isaaniif laate xinnummaa keessanii kaastanii hanga guyyaa har'aatti kan hojjettan cubbuu keessan isiniif dhiisu. Abbootiin koo harmootiin koo obboloonni koo hundumtuu addunyaa kanarra kan jiran tan hundumti keessan cubbuu keessanitti kan hiikamtaniif kan qulqullooftan ta'a. Anaanis isiniinis Waaqayyo cubbuu keenya nuu dhiise mootummaa isaa bara baraatti akka nu galchuuf dhibee dhukkuba koronaa kanas addunyaa keenyarraa Waaqayyo akka nu fageessuuf yaa Kiristoos nu fayyisi jennee si'a 12 kadhannu. Haadha isaa giiftii keenya dubaroo Maariyaamii abbaa keenya qulqullaa Giyoorgisiidhaaf jedhee Waaqayyo dhibee kana addunyaa keenyarraa akka fageessuuf Maariyaamiif jedhi nu maari jennee si'a 12 kadhannu. Ituu beennus ituu hin beekinis kan hojjenne badiidhaaf cubbuu keenya hundumaarra Waaqayyo nu haa hiiku, Waaqayyo nu haa eebbisu, Waaqayyo fuula isaa nuuf haa ibsu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu.